Jala chubbuun sigigaatu daandii dhugaa si barsiise. Sagalee keetu ijaare godoo jiguudhaaf orgaamu. Herreega saasi tojjeeteem sila humna koof hin danda'amu. Maaliif hin qaballe reeti? Wayyoo maaliif hin qaballe? Karaa si harkaa badde beekteen gootu. Maafin goone reeji hin beeku. Utuu dhattee uume eeje ati kana booddee ulaagaa biyya lafaatti hin galtu. Ariyaanii si gashu. Kan nageenye too. Atoon beektu. Amma be waajjira keessa na taasisa. Warra biyya lafaa moo warra mana waaqayyoo keessaa warratti gubboo fudhattutu dafee naqaamee mana hidhaa gala. Irraan deebi'a. Qooraan deebi'a. Waajjira keessa warra biyya lafaa moo warra mana waaqayyoo keessaa yommuu isheen gubboo fudhattu dafamee irratti naqaama. Maaliif? Beektee dhattu boddoo seekoo bakkee maatii kee raawwattee fudhattu boddoo seekoo dhimma si qabdu. Inni kaan akkata tullee beeka. Akkata tullee beektu beektee hin beektu on dhiiftu jedhaa kabalaa miila jala gajjanaati kabal. Eree garmaachuu hin beeku. Bakkee adii keessa dhaabatee fudhatamu gubboo. Warri kaanii kophee akka isaa itti fudhatan yoo ilaalte daldalaa kaa'atanii waan meeqa keessa dabarsanii ofiiwwan itti waluun beekamu. Ati intinaati immoo intinaan immoo mootinnaatti sadarkaa afurfaa keessa dabarsanii qinbalanii kaa'atanii reessa kuusan. Araadaadha isaa. Innoon keenyaame obbo Fottoosaan bakkee maatii keessa dhaabate budduu guree tola keenya waan dhufanaa achumaan moobaayilii hanqachuu. Torban tokko booddee dhufanii hin barbaadan ta'edha. Saree gada buddusitan sanaaf hin barbaadan ta'edha. Harka keessa qabda karaan si harkaa abada. Beekeen sobuu. Amma beentee sobdume eeje. Yoo dhugaasaa baasisuu barbaadde callee ija keessa ilaaliiti. Mee dhugaa hidhime. Istii dhugaa hidhime. Dhugaa hidhamatu keessa naamni inni baqaayyuu maayinni beentee sobdu. Ija keessa ilaaliiti. Beentee sobdu hedhiin nama jina gee. Waaqayyo garaa si jibba dhugaa. Dhugaa hidhime irra deddeebiiti. Yoo beentee sobdu ija keessa ilaaliiti. Dhugaa hidhime eessa dhugaa hidhime dhugaa hidhime. Dhugaa hidhee itti adeemate. Qaayee sun maaloo hidhee inni sobe bakkisi jira. Beekellee so. Maaliif harkaa badeera? Maaloo guddisiin harkaa badeera edii. Yeroo inni akkamteen hojjedhu mucaa tokkotu kwaayrii keessaa mucaa amala qabudha. Kwaayrii keessaa dingata ijoollee ijji wallola. Dingatu kwaayrii bakkeetti wallolee ni adaarii qabna gaafa sana paastoroota tajaajiltoota ajjiniini adaarii bullaa naa gurbaanoo gaafa sana wallolee nu hin nagee. Innoo akkuma wallolaniini mana daansii dhaqe. Nama daansi mana musa baara gee. Daansi mishitii sayyuu. Ullaa biilaayitiidhaan iddoo sirban. Baarokee daansi mishit kan jedhamu bara nechi ture sana keessa. Kasubdaa kudha ja'a kudha torba dura. Baarokee daansi mishit kan jedhamu hin jira. Naannoo boordiiti yaa Usaamiin beeka. Ammallee diigamte dirratti kadhachaa ture baay'ee. Ullaa sirbu turan. Dirratti kadhannee jigee iddoon isaa hubadee mini'am. Badee baarokee daansi mishitii sun iddoo ishee hubaddeettamu. Naa kana hin ajaa'ibu. Gurbaan kunis abawee sarara baarokee dhaqa. Ila beente ayi sadarkaadhaa illee beektu deemsu malee akkuma dhattuuni isa bullaadhatti karaan akkaawwatee kootii uffateetu isa bullaa sirban naqe mucaan kwaayrii gaya asiiti sa'aatii 8tti paaser margaa jedhanii riyaan keenya hin jira
yeroo sana keessa senior paasterii isa ture amma 6 kiiloo assembly paasterii nama guddaadha na sa'aatii 8tti isaa bilbilu halkan kiyaa nu yaadaari jira waldaa keessa bulu hello na ma eeudhaa jedhe jaarsi nan ana baarokee daansi mishitiidha isinii bilbila maali ndoko gortanii danni waldaadha waldaa battan bilbilaa jira waldu battan bilbilaa maali bilbil darre dhimma wayiif isinii bilbila keessa namootarraa iyyaafannee fudhanne maal entee keessani fakkaata tokko dhufee daansii nu harkaa gataa jira kottaa fuudhaa ameen hin jedhanidha kottaa fuudhaa maaliif lafa qullaa sirban jaakkeettiidhaan isayyuu immoo si garramu gurbaan kee hoo daansii dhumti biyyi lafaa fi jedhime kan waldaatti ittiin socho'an argadde biyyi lafaa siistema mataa isheetii qabdi akka itti sochootu illee qabdi amaan biyya lafaa waliin utaalan daansiin isaanii beeku sirriitti beeku sana eebbisu sirriitti beeku waliin utaalan ammasaan garroolii isaanii nayyabamu asuma dhufne asuma turra asuma jirre bakka rakkina tokko mitiire soba moedhaa kakaati ammoo kuma maali isaan eebbisu dhugaa maali ol ka'uun hin jiru warsaanii maaloo namni waasaan jiramu namba dhiyeessin turen nageenya waa himaan jiraman hansaanii ol ka'uun hin jiru kan keenya hoo ameen 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 gurbaanoo dhaqiiti isuma waldaatti baree baarokee daansi bishitiitti jaakkeettiidhaan isa biyyi qullaa sirbu ishin jedha kachi kennaanii ijoolleen shuuf bannaati maa inni sun dhiyoo dhufee jette ijoollee maa inni maaloodhaa hasiini akka nama sangaa lafa saawwaatii fuudhuu dhaqu cufaa balbalaa saggoorra kaannee nama 4 taane gurbaa fuudhuudhaaf daansi bishitii gaafa anjireenya gogeetti dafaariidhan hin sodaa gaafa balbala jalaani diimlaayitiin asii gadi ifaa isbiin qullaa sirba gaafa ni dhaalu innan keenyaa jaakkeetti haan sirba olu taalaante cufaa balbalaan fudhee akkas dooseeni balbala jalaan taara kee fuudhuun godheeni dhiisin beektuun jedhanii ameen jettu kabanii gannu baasanii kaballaatti chaarjaa fuunee galle asii paasteriin naa kabala ani immoo asii itti dabala fuunee galle kaabbe hin beektu onniiftuu ira kabala miille kabali miille jala gajjaniiti eenteen yeroo tokko waan hin beekiniiti kurkursiti zimmetti waan singachi amannan keenya unne jedhame waan shi isin beeku waa yaa musu miilana waan beeku suru de soqaati biyyi beekaafdha inni boccoo saanan keenya yaa waaqayyo walitti qabee nafsi yamaa utuu waa ka'ellee beekeen bakka tumpeente dhaabateetu iyyitiin bayyesuusi miin beektu beekelleen bakatu warri kaan karaa fiiganillee beeku soba jedhati baay'ee Kiristoos Iyesuus durattan waa isinitti himaa hojjedhee argee fixeera waanan ta'eef bara 2000 meeqa inni dhuman sun dabarsee jirti baay'ee namni kan